inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Maaltu dhaabameerame gooftaa biraa. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Maaltu dhaabameerame gooftaa biraa. Maaltu dadhabame Waaqayyoo kanaafi. Waaqayyoo kanaafi. Waaqayyoo kanaafi. Maaltu dadhabama Waaqayyoo kanaafi. Waaqayyoo kanaafi. Waaqayyoo kanaafi. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Inni seenaa geeddaru dhiyoo jira. Maaltu dhaabameerame gooftaa biraa. Maaltu dadhabama Waaqayyoo kanaafi. Waaqayyoo kanaafi. Waaqayyoo kanaafi. Maaltu dadhabama Waaqayyoo kanaafi. Waaqayyoo kanaafi. Waaqayyoo kanaafi. Elshaadaayidha. Danda'aadha. 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 Qofaa Samu'ee Waaqayyoodha. 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 Inni mootiidha. Mootii nagaadha. Abbaa gaariidha. Abbaa gaariidha Yesuus naafi. Abbaa gaariidha. Abbaa gaariidha Yesuus siifi. Abbaa gaariidha. Abbaa gaariidha Yesuus naafi. Abbaa gaariidha. Abbaa gaariidha Yesuus nuufi. Abbaa gaariidha. Amaalumaan jedha jecha kamiinani maqaa isaa ol qaba. Kan inni naaf godhe guyyaadhaa guyyaatti baay'isee na dhiba. Abbaadhaan jedhuuni Yesuus abbaa caalaa nama tajaajila. Gaarummaa isaatiin naannoo koo buufatee ganamaaf galgala. Abbaadhaan jedhuuni Yesuus abbaa caalaa nama tajaajila. Gaarummaa isaatiin naannoo koo buufatee ganamaaf galgala. Elshaadaayidha. Danda'aadha. 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 Qofaa Samu'ee Waaqayyoodha. 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 Inni mootiidha. Mootii nagaadha. Abbaa gaariidha. Abbaa gaariidha Yesuus naafi. Abbaa gaariidha. Abbaa gaariidha Yesuus naafi. Abbaa gaariidha. Jaalala isaan argee akka namaa miti. Amala hin geeddaru. Sagalee dubbate inuma raawwata malee yaada isaan geeddaru. Waaqayyo daamini isa jedhe gaabbuuf. Waaqayyo daamini isa jedhe gaabbuuf ilma namaa miti. Kanaaf arrabnu hunduu hagalateeffatu bara amma baraatti. Elshaadaayidha. Danda'aadha. 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 Qofaa Samu'ee Waaqayyoodha. 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 Inni mootiidha. Mootii nagaadha. Abbaa gaariidha. Abbaa gaariidha inni. Saaf galanni guddaan haa ta'u. Nagaa Waaqayyoo lafa jirtutti siif haa baay'atu. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abbaa gaariidha Yesus. Elshaadaayidha Yesus. Yesus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u.
waan jedhe kan namaaf raawwatu isa dubbate kan hin irraanfanne inni waaqayyoodha. Isaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Hin danda'a inni Elshaadaayidha. Aangoo qabeessa inni. Isaaf galanni guddaan haa ta'u. Isaaf kabaji guddaan haa ta'u. Waaqayyo Abrahaamitti dhufee gaaf tokko akkasittiin jedhe. Har'as siin akkana jechaa jira. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yoo sana Abrahaamiif har'a immoo si'iif Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ati amma bakka isaa obbuusi. Waggaa meeqa laate ati amma? Waggaa meeqaati? Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Abrahaam nama waggaa 99 yeroo ta'etti Waaqayyo isatti mul'atedha. Maqaa Yesus Kiristoositiin har'a Waaqayyo sitti haa mul'atu. Galgala kana Waaqayyo sitti haa mul'atu. Yeroo kana Waaqayyo sitti haa mul'atu. Sa'aatii kana Waaqayyo sitti haa mul'atu. Yeroo ati keessa jirtu keessatti, sa'aatii ati keessa jirtu keessatti Waaqayyo siif haa mul'atu. Waaqayyo siif haa mul'atu. Waaqayyo Abrahaamitti mul'ate. Ani Elshaadaayidha ittiin jedhe. Elshaadaay jechuun hundumaa danda'a jechuudha. Waaqayyo gara Abrahaam dhufe ani hunduman danda'a ittiin jedhe. Ani hunduman danda'a. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ilaa sitti yoo ulfaate iyyuu, sitti yoo ba'aa ta'e iyyuu, sitti yoo guddaa ta'e iyyuu, siif ulfaataa yoo ta'e iyyuu, Waaqni kee hunduma danda'a. Waaqni kee Waaqa hunduma danda'udha. Waaqni kee Elshaadaayidha. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Gammadi Waaqayyo kee hunduma danda'a. Gammadi Waaqayyo kee waa hundumaa gochuu danda'a. Gammadi Waaqayyo kee Elshaadaayidha. Gammadi Waaqayyo aangoo qabeessa. Gammadi Waaqayyo kee dinqii godha. Gammadi Waaqayyo kee yerootti sii dhufa. Gammadi Waaqayyo kee hundaa danda'a. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Makra dalavo jele vedi abala vadina mara lava jene media bos. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Elshaadaay jechuun Waaqa isa hunduma danda'udha. Balleessaa kan hin qabne ta'e fuula koo deddeebiittiin jedhe. Abrahaamin Waaqayyo maal jedheeni? Balleessaa kan hin qabne ta'e dura koo deddeebi. Waa'ee koof abdiin kutati. Waan asiin jedhe siif raawwadha. Waan asitti dubbadhe galmaanan siif ga'a. Isan dhoksaatti sitti yaaseessadha. Isan lafa onaatti sitti yaaseessadha. Ani har'allee hin dhiifne. Kakuun sii gale hin dhiifne. Waadaan sii gale hin dhiifne ittiin jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waadaa sii gale Waaqayyo hin dhiisu. Kakuu sii gale Waaqayyo hin dhiisu. Isa sitti yaasee Waaqayyo hin dhiisu. Isa siif dubbate Waaqayyo hin dhiisu dhaga'i. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen ameen. Balleessaa kan hin qabne ta'e dura koo deddeebi. Ani kakuu haleluuyaa galanni ulfinni Yesus Kiristoosidhaaf haa ta'u. Anis kakuu koo anaaf si gidduu nan dhaaba. Hin dhaaba Waaqayyo kakuu kee. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Hin dhaaban diigu Waaqayyo. Cimsee dhaaba Waaqayyo hin diigu. Akkam buqqaaneetti dhaaba Waaqayyo hin diigu. Waadaa sii gale sana Waaqayyo hin diigu cimsee dhaaba malee. Annan dhaabatti hin jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo waadaa naa gale diigeeraa laata. Kakuu naa gale hin dhiisee laata. Hin irraanfatee laata. Na dagatee laata jechuu dandeessa. Abrahaam akkana jedhe. Keessi isaatti jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waaqayyo na irraanfatee laata. Waaqayyo amma booda kana naa gochuu hin danda'are hin danda'u. Maaliif? An dadhabeera waan ta'eef Waaqayyo hin danda'u jedhee murteessu. Waaqayyo garuu Elshaadaay jedheen. Haleluuyaa. Yesus Kiristoosidhaaf galanni guddaan. Abrahaam bara dullummaa isaa keessa waan jiruuf amma dhala godhachuudhaaf waan akka hin dandeenye bareete Abrahaam. Kanaaf Waaqayyo maal jedheeni? Situ dadhabe malee, situ hin dandeenye malee, situ dhala godhachuu dandeenye malee aan dhala si godhachiisuu nan danda'a. Ani Elshaadaay jedhattiin jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Ilaa wanti siif dadhabame Waaqayyo keessatti waaqeffattuuf hin danda'ama. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Ergaa guddaan sii qaba dhaga'i. Siif kan dadhabame ati bira ga'uu kan dadhabde inni Waaqni ati waaqeffattu sun Elshaadaay waan ta'eef hundumaa danda'a waan ta'eef inni si dandeessisa. Yesuusidhaaf galanni guddaan. Inni galma siif ga'a. Rakkina kee irratti, dhiphina kee irratti, waan asirraa isa yaammatte irratti, lakkii waan kana irratti bakka ani hin danda'u yoo jette iyyuu Waaqni kee hin danda'a. Humna kee oli yoo ta'e iyyuu Waaqa keetii garuu olii miti. Si oli yoo ta'e iyyuu Waaqa keetii olii miti.
inni ati waaqeffattu Elshaadaayidha. inni ati waaqeffattu amanamaadha. inni ati waaqeffattu hundaa danda'a. kanaaf hin sodaatin, Waaqayyo kee Elshaadaayidha. yerootti waan si kakate si raawwata, yerootti waan si dubbate si raawwata. abdiin kutatin, humni kee gad hin bu'in, cimi jabaadhu. Iyyaasuudhaan Waaqayyo akkasittiin jedhe, cimittiin jedhe. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. Haleluuyaa. cimittiin jedhe Waaqayyo. cimuu si gaafataa, cimi. dhaabachuu si gaafataa, dhaabadhu. inni waan jedhe siif raawwata. inni waan dubbate galma si geessa. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha. Haleluuyaa. Elshaadaayidhaan jedhe seera uumamaa boqonnaa 17 keessatti jechuudha. Yesuus lakkoofsa tokkorraa. Yesuusidhaaf galanni guddaadha. seera uumamaa boqonnaa 21 irratti immoo isa akkas jedhu arganna. Haleluuyaa. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraa hin yaadate. Haleluuyaa. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraa hin yaadate. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha. akkuma dubbate isheedhaaf hin godhe. Haleluuyaa. ila Waaqayyo akkuma si abdachiisee ture si yaadata. Waaqayyo inni Saaraa yaadate har'as Waaqa keeti. Waaqni Saaraa har'as Waaqa keeti. maqaan isaa iyyuu Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa abboota keenyaa jennee yaamna. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaadha. Haleluuyaa. Waaqayyo keenya Waaqa Abrahaamidha. Waaqayyo keenya Waaqa Saaraati. Waaqayyo keenya Waaqa Haannaati. Waaqayyo keenya Waaqa Saamu'eeli. Waaqayyo keenya Waaqa Eliyaas. har'as Waaqa keenya inni. har'as dinqii godha inni. har'as humna qaba inni. har'as aangoo qabeessa inni. har'as danda'aadha inni. har'as Elshaadaayidha inni. har'as waa'ee keetiin danda'a. haadha ga'u diinni kee abdii gutatu mormaan kee inni si mormu abdii gutatu. Waaqni kee Elshaadaayidha. Waaqni kee danda'aadha. seexanni abdii gutatu waa'ee kee Waaqayyo kee danda'aadha. Waaqayyo kee inni ati waaqeffattu Yesuus danda'aadha. Elshaadaayidha. Raavaayaa Doonaama akkuma dubbatiin godheef maqaa Yesuus Kiristoositiin wanti Waaqayyo siin jedhe siif haa raawwatamu. wanti Waaqayyo siin jedhe galma siif haa ga'u. maqaa Yesuus Kiristoosiin kakuun kee haa raawwatamu. maqaa Yesuusiin kakuun kee haa raawwatamu. maqaa Yesuusiin kakuun kee haa raawwatamu. kakuu kee irratti darbatamee kan jiru, eebba kee irratti darbatamee kan jiru, nagaa kee irratti darbatamee kan jiru, jireenya kee irratti darbatamee kan jiru, maatii kee irratti darbatamee kan jiru, biyya kee irratti darbatamee kan jiru, maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. jireenya kee irraa rukuteera haa rukutamu. bara kee irraa rukuteera haa rukutamu. ergaa diinaa harka diinaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waraaneera. maqaa Yesuusiin waraaneera. maqaa Yesuusiin waraaneera. rifeensa mataa kee jalqabee qeensa Shamila keetti ibidda Waaqayyo ajajeera. ibidda Waaqayyo ajajeera. ibidda Waaqayyo ajajeera. ibidda Waaqayyo ajajeera. ergamaan diinaa, ergamaan du'a, labsiin dukkana maqaa Yesuusiin haa kaafamu. maqaa Yesuusiin haa kaafamu. sirraa maatii keerraa, jireenya keerraa, mul'ata keerraa, abjuu keerraa, kakuu keerraa kaaseera maqaa Yesuusiin. kaaseera fayyaa keerraa, kaaseera nagaa keerraa. ergaan diinaa haa kaafamu. haa rukutamu maqaa Yesuusiin. haa rukutamu maqaa Yesuusiin. nagaan mana keef, nagaan maatii keef, nagaan biyya keef, nagaan siif, nagaan jireenya keef, nagaan kakuu kee maqaa Yesuusiin siif haa ta'u. maqaa Yesuusiin siif haa ta'u. nagaan siif haa ta'u. nagaan siif haa ta'u. nagaan siif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Yesuus abbaa nagaati. siif Yesuus abbaa nagaati. anaaf Yesuus abbaa nagaati. nuuf Yesuus abbaa nagaati. mootii nagaati. angafa nagaati. isaaf galanni guddaan haa ta'u. gooftaa kee galateeffadhu. isaaf ulfina guddaa laadhu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. maaltu beeka? ergaa siif darbe kanaan namni biraa hin fayya. maaltu beeka? harki Waaqayyoo hin beekamu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. akka itti hojjetu isatu beeka. kanaaf ergicha nama biraa sheer godhi. dhaqqabsiisi. itti haa fayyanii. itti haa hiikamanii. itti nagaa argatanii sheer godhi. namni baay'een itti haa fayyu. hiriyoota kee hundumaaf ergi. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. nan jedha ammas sagaleen kun siniif ergamee kan sin dhaqqabe. sheer ta'ee kan sin dhaqqabe hundumaaf
maqaa Yesuus Kiristoositiin dubbiin sagalee kana keessatti dubbatame kamuu hundi isaayyuu jireenya keessa irratti hojjechuu jalqabu. Jireenya keessa irratti haa ta'u, jireenya keessa irratti haa ta'u, jireenya keessa irratti haa ta'u. Humna sagalee kanaan sin dhaqqabee jira maqaa Yesuusiin. Humni sagalee kun sin irratti haa ta'u maqaa Yesuusiin. Raabaa gaadiinaa maaraa laafaa jeelaa baadiyyaabos. El Shaddaayiidha waaqni keessa. El Shaddaayiidha waaqni keessa. Sagaleen kun kan sin dhaqqabu hundumaaf El Shaddaayiidha waaqni keessa. Ilaa waan itti dadhabdanii jirtan irratti sagaleen kun kan sin dhaqqabu. Waan itti abdii kutattanii jirtan irratti sagaleen kun kan sin dhaqqabu. El Shaddaayiidha waaqni keessan. Danda'aadha waaqni keessan. Danda'aadha waaqni keessan. Kakuu keetu haareffama. Nagaa keetu deebi'a. Jireenya keetu guutuu ta'a. Iyesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Haaleluyyaa. Hidhaan keessan hiikkatu sagaleen kun kan sin dhaqqabu. Gaafiin keessan deebii argatu sagaleen kun kan sin dhaqqabu. Maqaa Yesuusiin fayyinni guutuun siniif haa ta'u. Hiikkamsi guutuun siniif haa ta'u. Furamni siniif haa ta'u. Jijjiiramni siniif haa ta'u. Nagaan siniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Gooftaan inni nagaadha mana keessan haa seenu, jireenya keessan haa seenu, biyya keessan haa seenu. Gooftaan sin haa eebbisu eebbifamaa. Sheer ta'ee kan sin dhaqqabnu argachuu barbaadan obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Lakkoofsa bilbila kootii duwwaa 912 10 49 argachuu dandeessu. Ayyaanni Waaqaa siniif haa baay'atu. Guddaan sin jaaladha, guddaan sin kabaja. Eebbifamaa, eebbifame. Ayyaanni Waaqaa siif haa baay'atu. Dubbii Waaqayyoo na keessa kaa'e ergaa inni gara koo fide anis gara keetti dabarseera. Itti eebbifami. Waaqayyo si haa eebbisu. Eebbifami maqaa Yesuus Kiristoositiin eebbifamaa hundumti keessanuyyuu.